bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa godina Shawaa kibba lixaa bakka addaa duwida dheeraa jaamtutti tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa 10 ajjeesee 20 caalaa madeessuu hime. Odeessa kanaafi sochii waboon zoonii giddu galeessaa gaggeessaa jiru ilaalchisee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork miseensa koree hojiraawwachiiftuu waboo fi ajajaa kutaa waraanaa kibba lixa Shaggar Bosat Hawaas Rooba yookaanuu maqaa qabsoo abbaa seenaa jedhamuun kan beekamu dubbisee jira. Gabaasaa bal'aa Muhammad Fantaalleerraa dhageessu. miseensi koree hojiraawwachiiftuu waraana bilisummaa Oromoo fi ajajaan kutaa waraanaa kibba lixa Shaggar Bosat Hawaas Rooba yookaanuu maqaa qabsoo abbaa seenaa jedhamuun kan beekamu godina Shawaa kibba lixaa bakka addaa dudda dheeraa jedhamutti lola cimaatu humnoota mootummaa waliin taasifame jedheen. Lola kanaan loltoonni mootummaa 10 ajjeefamanii 20 caalan madaa'uu himee jira. Lola godhame kanarratti waboon meeshaalee waraanaa hedduus akka boojee beeksisee jira. Ajajaan waraanaa bilisummaa Oromoo kibba lixa Shaggar Bosat Hawaas Roobaa akka jedhetti mootummaan reeffa loltoota isaatu kaafachuu hin dandeenye. Ololli mootummaan wayitii garaagaraatti tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhanneen milkoofnee jirra jechuun hafarsuu dhugarraa kan fagaatedhas jedheera. Injifannoon waraanni mootummaa himatu jiraattota nagayaa nama horii ofii tikfatu kan midhaan ofii gurgurachuuf gara magaalaa deemu dubartoota fi daa'imman kararratti ajjeesudha. Injifannoon waraanni mootummaa himatu jiraattota nagayaa nama horii ofii tikfatu kan midhaan ofii gurgurachuuf gara magaalaa deemu dubartoota fi daa'imman kararratti ajjeesudha. Sanaachi waraanni mootummaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo irratti gonfatee hin beeku jedheen. Tibba kana lafa magaalaa Ammayyaarraa kiiloomeetira 2 fagaattu dugda dheeraa jedhamtu irratti lolli adeemsifamaa jira. Lola kanaan waraanni mootummaa maqaa operaashiniitiin bobbaafamee injifatamaa jiraachuu hima. Kaayyoon waraana mootummaa lafa sanirraa waraana bilisummaa Oromoo baasuu yoo ta'u, waboon bakka qabate sana osoo gadi hin dhiisin injifannoo gonfachaa jiraachuu Boosat ibseera. Iccitiin waboon waraana qabata duula operaashinii farra riphee lolaatiin bobbaafame itti fashalsuu danda'e tumsa uummataa kaayyoo fi akeeka akkasumas tooftaa lolaa wabootii jedheen ajajaan waboo kun. Iccitiin isaa uummata Oromoo harka jira. Iccitiin isaa uummata Oromooti 2. Qorannoo waboon keekaa fi kaayyoo isaatiif qabuudha. 3 of waraana. 3 kanaan injifannee jechuudha. Caasan mootummaa kan jalaa burtukaa'ee waan jiruuf odeeffannoo argachuu kan danda'u waboo qofa kun qixa sirriitiin hubatamuu qabas jedheera. Injifannoo waraana bilisummaa Oromootiif gaheen uummata Oromoo guddaa ta'uu ibseera. Waboon uummata Oromootiif qabsaa'a kan jedhu Bosat Hawaas Roobaa bu'aan qabsaa'an qabsorraa argatu yoo jiraate seenaa qofa jedha. Inni bira yoo jiraate hawaasa qabsaa'uuf san gabrummaa keessaa baasuun gara bilisummaatti ceesisuu akka ta'e ifoomse. Duulli maqaa operaashiniitiin bobbaafame fashaleera kan jedhu ajajaan kun fakkeenyaaf godinaalee Shawaa lixaa fi kibba lixaa aanaalee hedduu keessa sossoonu keessatti waraana bilisummaa Oromoo irraa waraanni mootummaa qawwee takka hiikkachuu hin dandeenye jedhe. Har'as hin dandeenye borus injifachuu hin danda'an jedha. Ijoolleen Oromoo kan waraana mootummaa keessa jiran hedduun waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuu ibsuun waraanni mootummaa booji'ames jiraachuu ibseera. Ololli gama mootummaatiin waraana bilisummaa Oromoo bira yoo dhaqxan isin ajjeesam isin qala jedhamee hafarfamu soba ta'uu beeytanii ijoolleen Oromoo waraana sirnichaa keessa jirtan iyyaafattanii akka wabootti dabalamtan ammas iyyaamicha isiniif taasifna jedha. Warri waraana mootummaa keessa teessanii odeeffannoo dabarsuun waan gaarii hojjetaa jirtan jabaadhaa jechuunis dhaamsa dabarseera. Zoonii giddu galeessaatti ajajaan waraana bilisummaa Oromoo kutaa waraana kibba lixa Shaggar Bosat Hawaas Roobaa yaada bilbilaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kenneen. Sochii fi injifannoowwan wayichi ammaa waboon gonfachaa jiruuf uummata Oromoo bal'aas galateeffateera. Ajajaan kun gaafa mootummaan neetworkii bilbilaa balleessellee uummanni Oromoo neetworkii ta'uun waboodhaaf odeeffannoo kennaa ture jedha. Qeerroon Oromoo kaleessa karaa cufuu fi dhagaachan jijjiirama fideem har'a kunoo wabootti makameera kan jedhu ajajaan waboo kun warri haftan immoo tooftaa kaleessaa san irra deebiin fayyadamuun waraana bilisummaa Oromoo wajjin taatanii karaa qabsoo galma barbaadamuuf gabaabsuuf qabsaa'uu qabdu jechuun dhaamsas dabarseera. Injifannoon kaleessaa jabina diinatiif osoo hin taane laafina keenyaaf harka keenyaa baate jechuunis yaadachiiseera. Humni waraana bilisummaa Oromoo kilaashii hidhatee fi qabsoon qeerroo fi qarreen Oromoo Oromiyaa keessatti taasiftu waliin qindaa'uun finiinuu qabaa jedha. Ajajaan waboo kutaa waraanaa kibba lixa Shaggar Bosat Hawaas Roobaa. Diyaaspooraan Oromootis jabaadhaa wal jabeessaa waan dandeessaniin waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbadhaa jedheera. Warra diina jala deemus gorsuu feenaa jedheem ajajaan kun. Kaguwwomtee diina kana waliin deemtu
uummata kana yeroon isaa dabarsu ofirraa dhiisi. Na Oromoo kana waaqa yoo ta'e malee namni utuba deebisu kana booda hin jiru. Oromoon humnatee jira dabri amma ta'e wayii kuni. Na kana inuleen utuba deebisuu hin danda'u. Barbaade san inuma dhaqqaba guyyaan isaa kanas yoo jechuu baanne. Kanaafuu warri baay'ina namatti amantaniifaa gongora keessatti galchitanii lubbuu keessan taphattan kun lubbuu keessan taphatti ofirraa hin balleessina. Ilmaan keessanillee jalaan miidhinaatti waan hundaanuu dubbii keessan gara qabsoo Oromoo deeffadhaa jedhaan. Qabsoo Oromoo sadarkaa ammarra ga'e kanarraa namni duubatti deebisuu danda'u hin jiru kan jedhu ajajaan kun hanga bilisummaatti qabsoon kan itti fufu ta'uudhaan imalli qabsoo hanga Finfinneetti jabaatee akka itti fufus Boosat Hawaas Roobaa himee jira. Sochiin waraanni bilisummaa Oromoo giddugala biyyattiitti taasisaa jiru qondaalota mootummaa fi kaabinoota hedduu gara Finfinneetti akka isaan galan godhee jira kan jedhu Boosat Finfinnees gaaf tokko to'achuun keenya hin oolamu jedha. Qondaalonni mootummaa Finfinnee jiran sochii WBO'n jeeqamaa jiru Finfinnee to'achuun akeeka qabsoo keenya isa olaanaadhas jedheera. WBO'n jabaachuun adda godhugaa inni biyya tana fedhatu hunduu magaalaa Finfinnee jedhamtu tana keessa jira. Amma abineen guutuun baqatee jira. Warruma waaqawwee harka qabuuf meeshaa hidhateetu magaalota aanaa dabree magaalota aanaa harka keenya hin jirre. Akka magaalota godina harka keenya hin jirre keessa. Akka ta'e dura dhaabbata malee wanni kaabinee ta'e hunduu Finfinnuma taa'ee bilbilaan nama ajaja. Guddaan isaanii guddaani. WBO'n Baashawaa, Kibba Shawaa, Dhiha Shawaa, Kaaba Shawaa. Humna jabeeffachuun isaanii warra Finfinnee keessa jiran hin jeeqa. Beektu kun hin jeeqa. Keessuma qabsoo keenyatti waan ta'eef yeroo eeggata malee irraan bahuu waan hafu miti. Irraan baana jennee abdii qabna. Uummanni Oromoo bal'aan bakka jiru goolabbii qabsoo kanaaf kan mallaqaan deeggaruu danda'u mallaqaan kan waraana bilisummaa Oromootti makamuu danda'u itti dabalamuun ilmaan Oromoo kan caasaa mootummaa keessa jiran odeeffannoo fi gama loojistikaatiin qabsoo adeemsifamaa jiru akka tumsan ajajaan kun yaamicham dhiheessee jira. Mootummaan Bilxiginnaa lola lafootiin WBO injifachuu waan dadhabeef duulama qaballeessiitiif maadheewwan isaa bobbaasaa jira jedhame. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Ejersa Lafoo Ganda Gooroo Daannisaa Jaamutti dargaggoota lama Abdataa Gabbisaa fi Dachoo Gizoo Haayiluu Jaaman ergama mootummaa Bilxiginnaa fudhachuun WBO of fakkeessuun yakka dalagaa turan WBO'n to'annoo jala oolchuu himeeti jira. Dargaggoonni kunneen nuti waraana bilisummaa Oromoodha jechuun jaartii waggaa 50 reebicha hamaa erga irratti gaggeessanii booda gudeeduu erga waraana bilisummaa Oromoo isaan qabee dubbatanii jiru. Galgala kaateen nutti dhuftee achumaan galgala kulaa deemtee isaan himtennan akka kanan jettee achumaan qabanne bakka. Ayyee. Qabattanii maal gootanii gudeeddan immoo maal gootamme? Hin gudeenne. Gara kamitti oof? Achuma qarree daamitti. Ayyee erga ati gudeeddee duursa eenyu gudeedeme? Ayyee ati lammaffaa gudeedde? Waan ajaa'ibaati. Ilaahi ilmaan Oromoo laala. Kuni waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee shira mootummaatiin qophaa'ee kan dhiyaate gandoota kana keessatti namoota umurii isaanii amma nagaan kana nama waggaa 50 dubartii waggaa 50 haadha keenya kan taate dargaggoon kuni shira mootummaarraan kan ka'e gudeedanii akka barbaadan lama ta'anitti darbanii waan barbaadee waan yakka suukaneessa irratti hojjetan. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana kaayyoo fi naamusa qabu akka ta'e eeree warri maqaa WBO'n daldalan warra mootummaan bobbaasee fi warra faayidaa dhuunfaaf socho'anidha jeeti jiru. Gaachana keessan isiniif dhaabate borullee haa ta'u iftaanillee haa ta'u hirbuu qabne hirbuu ofirraa qabne kaleessa jaallan qaqqaalii hedduu Magarsaa bariifaan handurfamu elemoo qilxuufaa qawwee fuudhanii warra manaa ba'an waan kana qabna kaayyoo kana qabna kaayyoo isaanii galmaan geenyaa kanaaf nuti nama yakka uummata Oromoo gubbaa irratti raawwate qaamnee uummata Oromootti dhiyeessina yoom Uummanni warra kanaan burjaaja'uu akka hin qabne WBO'n hubachiise warra maqaa WBO'n yakka akkanaa dalaguu uummanni WBO naannoo isaa jirutti saaxiluu akka qabu dhaameeti jira.